Hacaaluun akkamitti ajjeefame? Gootichi aartistii Oromoo Hacaaluu Hundeessaa guyyaa gaafa wiixataa waxabajjii 22 bara 2012 halkan keessaa naannoo sa'aatii 3:00 magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallettii naannoo maqaa addaa kondominiyeemii Galaam jedhamuun beekamutti ammaaf to'annoo seeraa jala nama jiru Xilaahun Yaamii jedhamuun itti dhukaafamee ajjeefamuun isaa ni yaadatama. Xilaahun Yaamii Hacaaluu Hundeessaa akkamiin ajjeesuu danda'e? Hacaaluu Hundeessaa otoo hin ajjeefamin guyyaa 15 dura naannoo kondominiyeemii Galaanitti namoonni lama tokko kan afaan Oromoo dubbatu kaan ammoo afaan Oromoo dabalatee Tigiriffa dubbatu Xilaahun Yaamii qunnamuun uummanni Oromoo mootummaa kanaan miidhamaa waan jiruuf jiruu fi jireenya uummata Oromoos ta'e kan dhuunfaa isaa akkasumas kan maatii isaa hundeen jijjiiruu danda'u hojii waan fidanii fi akka dhufaniif ammatti garuu hojichi maal akka ta'e otoo itti hin himin kaardii moobaayilii akka guuttatuuf birrii 500 kennanii fi akka biraa deeman jecha ragaa kenneen mirkaneesseera. Guyyaa lammaffaas dhufanii hojichi kan sitti himamu gaafa guyyaa hojichaatti ittiin jechuun qarshii 1,000 kennanii fi adeeman. Yeroo sadaffaaf yeroo wal argan namni Gammachuu jedhamuu fi namni miseensa wayyaaneeti ofiin jedhu tokko itti dhufuun hojicha hojjechuuf waliigaluu isaa gaafatanii erga waliigalee booda namni Gammachuu jedhamu qarshii 500 kennee fi akka gargar bahan wayita qorannochi gaggeeffamu dhiibbaa tokko malee himeera. Guyyaa afuraffaatti jechuun waxabajjii 22 bara 2012 guyyaa Hacaaluun itti ajjeefametti namni Gammachuu jedhamu naannoo kondominiyeemii Galaanitti mana dhugaatii Daanii jedhamutti dhufee otoo keessa ol hin seeniin mallattoon akka sawaame yeroo bahus namni an miseensa wayyaaneeti ofiin jedhu fageenya dhihoo irra akka dhaabbatee fi Gammachuunis guyyaan hojii har'aa koottu ni deemnaa dhugaatii eegalte xumurii koottu ajaja jedhu darbee fi ajajichas fudhatee gara hiriyoota isaa mana dhugaatii keessa jiran Kabbadaa Gammachuu fi Abdii Alamaayyootti deebi'ee dhugaatii isaanii xumuranii bahuun Xilaahun jecha kenneen mirkaneesseera. Mana dhugaatichaa yookaan giroosarii bahanii gara manaa yeroo deemaa jiranitti Gammachuun karaa duubaa dhufee gatiittii isaa tuqee Xilaayee jechuun waamee hiriyoota isaa irraa achi adda baasuun namoota barbaannu keessaa tokko har'a ni dhufa sitti argisiifnee rasaasaan dhooftaa jedhanii shubbuxii gosa isaa hin beekne yoo itti kennu lakki shubbuxii hiriyaa koo kan Kabbadaa Gammachuu nan qaba akka jedheen jecha isaa kenneera. Maarree gidduu kanatti konkolaataan bifti isaa adii ta'e tokko karaa guddichi kallattii duukam geessurraa yeroo dhufu konkolaataa dhufaa jiru kana konkolaachisaa isaa rukutta otoo hin rukutiin yoo bira darbite siitii sanyii kee lafarraa balleessina erga jedhameen booda gara hiriyoota isaa fuuldura isaatti isa eeganitti qajeeluu dubbate. Hiriyoota isaa wajjin dhaabbatee wayita jiruttis konkolaataan adii jedhamte karaa guddicha gara geessurraa mirgatti kallattii gara buufata baaburaa geessu ganda Andoodee jedhamutti erga maqee booda fuula isaa gara aspaaltii yookaan karaa guddichaatti garagalchee akka dhaabbatee fi konkolaachisaa jechuunis Hacaaluun konkolaaticha irraa bu'ee naannoo bakka karaa imalaan taa'u gaabbiinaa bira yeroo dhaabbatu Xilaahun Yaamii hiriyoota isaa Kabbadaa Gammachuu fi Abdii Alamaayyoo jedhaman akka isa faana deeman godhee fiigichaan gara konkolaatichaa yeroo deemu Hacaaluun shaffisaan balbala karaa dhaabbataa turee cufee dudduuba konkolaatichaatiin ennaa deemu shubbuxii isaa nyaachifatee akka dhaabbatuuf itti himnaan akka isa didee fi Hacaaluun harka mirgaa isaan balbala konkolaataa isaa banaa harka isaa bitaan ammoo naannoo ija isaa akka isa rukute sana booda gara dudduubaatti yoo gugguufu Hacaaluun konkolaataa isaa keessaa seenee harka bitaan balbalicha cufuuf ennaa jedhu utaalee balbala harka isaa bitaan irratti qabee harka isaa mirgaan ammoo shubbuxii nyaachifatee ture Hacaaluu irratti otoo qiyyaafatee jiru Hacaaluun harka bitaan marii konkolaataa qabatee harka mirgaan ammoo naannoo miila konkolaachisaatii gad jedhee waa kaasuuf yoo jedhu
gatiittii isaa karaa bitaarraan itti dhukaasee akka rukute Xilaahun Yaamii jecha kenneen mirkaneesseera. Hacaaluun bakka rukutamee ol jedhee ani Hacaaluudhaan akka jedheenii fi wayita yakkicha raawwatettis karaa gabbiinaa dubartii takka teessee arguu himeera. Yakka ajjeechaa Hacaaluu irratti erga raawwatameen booda hiriyoota isaa wajjin fiigichaan deemuu fi shugguxii yakkicha ittiin raawwate kan hiriyaa isaa Kabbadaa Gammachuu ta'e otoo isaaf hin deebisiin gara mana isaa akka deemee fi borumtaa yakkichi raawwatametti naannoo kondominiyeemii Galaanitti ibiddii fi aarri olaanaa waan tureef jiraattota ganda isaa maal jedhee yoo gaafatu naannoo kanatti Hacaaluu Hundeessaatu ajjeefame jedhanii akka itti himan jecha kenneen ifoomseera. Xilaahun Yaamii shugguxii Hacaaluu ittiin ajjeese erga abbicha jechuun hiriyaa isaa Kabbadaa Gammachuuf hin deebisnee garamitti makse? Eenyuuf kenne? Eessa awwaale? Dhugaa isaa isuma Xilaahun Yaamiitu baasuu itti fufa. Xilaahun Yaamii Hacaaluu erga ajjeeseen booda kallattiin gara mana isaatti qajeele. Ajjeefamuu Hacaaluu Hundeessaa jiraattota ganda isaa irraa erga dhagaheen booda obbolaawwan quxisuu isaa tahan Dassaalanyii fi Tafarii Yaamii jedhamanitti shugguxii Hacaaluu ittiin ajjeesee fi rasaasota keessa jiran baasuun kaalsii fi laastikaan maree itti kennuun akka awwaalaniif ajajeenii akka raawwataniif jecha kenneen mirkaneesseera. Obbolaawwan isaa quxisuu kunneenis suuraawwan kan ajajaman ennaa raawwatan argisiisu nu harka gaheera. Dabalataan konkolaataa Hacaaluu keessa miilla teessoo konkolaachisaan taa'u jala rasaasni Hacaaluun ittiin rukutame qorannoo foorensik jedhamuun taasifameen rasaasichi shugguxii Xilaahun Yaamii Hacaaluu ittiin ajjeese mooraa mana jireenyaa keessa awwaalee akka baasu taasifame keessaa akka dhukaafame mirkaneessuun danda'ameera. Dhugaan jiru kana ta'ee otoo jiruu tibbana uummata burjaajessuu fi yaada mootummaa gara dabarsuuf jecha fiilmiin dookumentarii sobaa hojjetamee dhugaa irraa kan fagaatee fi gochicha akka waan mootummaan raawwatee fakkeessuun faayidaa siyaasaa argachuuf kan itti hawwame tahuu hubachuun ni danda'ama. Xilaahun Yaamii Hacaaluutiin ofii isaa akka ajjeese dhiibbaa qaama tokkoon malee bilisaan ragaa baheera. Namni Gammachuu jedhamuu fi ani miseensa wayyaaneeti ofiin jedhu marsaa 3 jalqabaa arganiin qarshii 500 hanga 1,000 itti kennanii guyyichatti jechuun waxabajjii 22 bara 2012 konkolaataan bifti isaa adii tokko aspaaltii guddaa gara Duukam geessu irraa gara karaa buufata baaburaa geessu ganda Andoodee jedhamutti maqee dhaabbate bira ariitiin deemee konkolaachisaa jechuun Hacaaluu ajjeesee akka miliqee ture jecha kenneen mirkaneessee otoo jiruu deebi'ee gara mana isaa otoo deemaa jiruu konkolaataa adiin dhufee bira darbee konkolaataa bifti isaa gurraacha ta'e konkolaataa isa adii fuuldura bu'ee karaa erga itti cufee booda namoonni 2 konkolaataa isa gurraacha keessaa bu'uun balbaloota konkolaataa adii karaa lamaanuu erga bananii booda sagalee dhukaasaan dhagahe. Fageenya dhihootti ammoo konkolaataan biraa kan lakkoofsa gabatee mootummaa ta'e ofirraa qabu ammaaf lakkoofsa gabatee isaa himuun natti ulfaata. An Hacaaluu hin ajjeefne mootummaatu dhiibbaa narraan gaheeti. Jawaarii fi Gammachuu Ayyaanaatu ajjeesinaan jedhan jedhii dubbadhu jennaan dideera jechuun viidiyoo qilleensa irraa akka mul'atu taasifamuun uummata bal'aa burjaajessuu fi kallattiin mootummaan akka raawwate fakkeessuu fi ajjeechaa artistichaan walqabatee hokkorraa ka'een to'annoo seeraa jalaa kan oolfaman obbo Jawaar Mohaammed kallattiin himanni yakkaa irratti banamee bakka ajjeechaa artistichaan waliin qabannetti garuu ammoo sababa isaan akka hidhame fakkeessuu fi
fiilmii dookumentarii sobaa kanaan fayyadamuun to'annaa seeraa jalaa miliqsuuf akeekkatamee akka hojjetame ifatti mul'ateera. Xilaahun Yaamii waxabajjii 22 bara 2012 artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeesee of dhoksus wayita yakkichi raawwatamutti dubartiin karaa gaabbiinaa teesse maqaa Laamroot Kamaal jedhuun waamamtu battalatti to'annaa seeraa jala ooluun jecha kenniteen eenyummaa guutuu abbaa yakkichaa sirriitti ibsuun poolisiin eeruu argateenis bifa nama yakkicha raawwatee sirriitti kaasuun ganda yakkichi raawwatametti facaasuun hordoffii cimaa taasiseen yakkichi raawwatamee guyyaa 10 booda jechuun adoolessa 1 bara 2012 shakkamticha to'annaa seeraa jala yoo oolchu shakkamtichi qabamee gaafa dhufu isa ta'uu shakkii tokko malee hidhamtoota biroo keessaa adda baasuun isa ta'uu isaa jecha kennite irraa beekameera. Haa ta'uutii garuu miidiyaan keelloo jedhamu Laamroot Kamaal ji'a tokko booda qabamte jedha. Kunis ta'e jedhamee adeemsa hojii haqaa danquuf akkasumas uummata burjaajessuuf akeekkatamee akka hojjetame mul'isa. Dhimmicha ilaalchisee odeeffannoowwan ifatti karaa dhaddacha bilisaan dhagahamanii bakka jiranitti garuu ammoo haala dhaddachichaa hordofuun beekuu fi hubachuu kan danda'an namoota muraasa argamuu danda'an qofa ta'uu irraa uummanni bal'aan carraa kana argachuu akka hin dandeenye waan beekaniif uummata afaan fanjeessuu fi bu'aa siyaasaa rakashaa argachuuf jecha haalicha karaa sobaa taheen qindeessuuf yaaluun isaanii haqa Hacaaluuf otoo hin taane kaayyoo badii isaanii ittiin raawwachiisuuf tahuu mul'iftuudha. Akka waliigalaatti shakkamaan kamuu battala qabametti gocha yakkaa raawwateef sammuu qulqulluun kan himuu fi turtii keessa garuu sababoota hedduun haaluun yaada isaa jijjiiruun akka malu akkuma jirutti tahee shakkamaan Xilaahun Yaamii battala qabametti Hacaaluu ajjeesuu isaa amanee gocha raawwatettis gaabboo fi hirriba dhabuu akkasumas of ajjeesuuf manni murtii akka isaaf hayyamu gaafatee sababa kanaanis eegumsi olaanaa taasifamaa fi kan ture ta'uun rasaasni Hacaaluu irratti miidhaa geessise argamuun shugguxiin istaar jedhamu ajjeechaan ittiin raawwatamee fi rasaasoti hafan awwaalamanii argamuun qorannoo foorensik jedhamuun qoratamanii shugguxii qabame keessaa dhukaafamuun isaa qorannoo saayinsiin kan mirkanaa'e ta'uun otoo beekamu amma ammoo himanni irratti banamee mana sirreessaa erga seenee booda qaamolee kaayyoo mataa ofii qaban akkasumas humnoota badii adda addaan mokfamee yakka hojjete jalaa miliquuf yookaan ammoo kaayyoo fi akeeka biraa galmaan gahuuf jecha haalee akka falmachuu danda'u taasisuuf tahe jedhamee kan hojjetame ta'uun beekamuu akka qabu hubachiisuu feena. Itti aansees adeemsa murtichaas hanga dhumaatti duuka buunee gama keessaniin kan geenyu tahuu asumaan isin beeksisna. Haqi artistii keenya goota Hacaaluu Hundeessaas dhiyeenyatti ifa bahuun mirkana.